Abbaan taayitaa bulchiinsaa fi to'annoo nyaataa, qorichaa fi fayyaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee magaalattii keessatti sosochii fayyaa fi wantoota fayyaa waliin wal qabatan irratti to'annoo fi hordoffii taasisuun fayyaan hawaasaa akka eegamuuf kan hojjetudha. Abbaan taayitichaa ayyaana sooma hiikaa fi ramadaanaa dhufaa jiru ilaalchisuun ibsa kenneen magaalattii keessatti nyaataa fi dhugaatii irratti wantoota hin malle dabaluun haala yaaddessaa irra ga'uu ዳይሬክተሪ ኦላናን አባ ታይቲቻ ኦቦ ታደሳ አጥላባቸው ዱበተኒሩ ባዕድ የሆኑ ነገሮች ለሰው ልጆች ምግብ ለአገልግሎት ላይ ሆኑ የሚችሉ ነገሮችን በመጨመር wantoota hin malle tajaajila soorata dhala namaaf oolan irratti dabaluun ulfaatina isaa dabaluu fi ammintaa soorataa dabaluu akkasumas bifa isaa miidhagsuuf gochaaleen soorata faaluu jennu haalli itti mul'ataa jiran argineerra. Kanaaf gochaalee akkasii sadarkaa olaanaan akka hin daballee fi hawaasa miidhaa guddaaf ni saaxilu jennee waan yaadneef of eeggannoo taasisuun barbaachisaadha. Inni biroon qalma seeraan alaati. Qalmi seeraan alaa magaalaa keenya keessatti akkuma isin beektan baay'achaa dhufeera. Kanaaf rakkoo kana hambisuuf qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin hojiiwwan adda addaa hojjechaa jirra. Abbaan taayitichaa ji'oottan salgan darbanitti to'annoo fi hordoffii taasiseen dhaabbilee tajaajila qulqullinnii fi fayyummaan isaa hin eegamne 3,000 ol irratti tarkaanfii fudhachuus itti aantuun daayirikteera olaanaa damee nyaataa fi dhugaatii abbaa taayitichaa Aadde Tigisti Badhaadhaa himaniiru. ወደ 26843 ነባር ምግብን ማምረቻ ላይ የማከፋፈያ አገልግሎት መስጫ ዳብሌ ኦሚሽቶታ ሶረታ ኩመ ዲደሚ ጃፊ ዲበሰዴቲ ፊ 43 ta'an kanneen tajaajila raabsaa kennanii fi qinxaaboo irratti hordoffii kan taasifne yoo ta'u hanqinoonni to'annoo taasifneen kanneen argamanis tokkoffaa dhaabbilee 3,000 fi 600 ta'an irratti tarkaanfiin fudhatameera. Dhaabbilee 3,000 fi 261 irratti tarkaanfii barreeffamaatu fudhatame. Dhaabbilee 195 immoo mirkaneessa ga'umsaa isaaniitu harkaa fuudhame. Dhaabbileen ja'ammoo seeraan akka gaafatamaniif hordoffii irra kan jiranidha. Dhaabbileen 163 ta'an immoo qarshiin akka adabaman ta'eera. Tilmaamaan yoo ilaalamu gara miliyoona 6 fi 500,000 fi 81 fi 139 kan ta'an qarshiin kanneen adabamanidha. Kanaan alatti 17,000 fi 651 kan ta'an kiilogiraamaan kan dhabamsiifamanidha. Isaan kun hojumaata badaa kan qabanii fi wayita hordoffiin taasifamee dhaabbilee keessatti argamanidha. Ayyaana sooma hiikaa fi ramadaanaa dhufaa jiru ilaalchisuun dhadhaa, barbaree, buddeenaa fi damma irratti wantoonni hin malle dabalamuu waan danda'uuf hawaasni of eeggannoo taasisuu akka qabus Aadde Tigisti hubachiisaniiru. የባዕድን ነገር ከምግብ ጋር የመቀላቀሉ ሁኔታ አሁን ባሉት ሁለቱ በዓላት ላይ ይኖራሉ. Haalli wantoota hin malle sooratatti dabaluu ayyaana lamaan dhufaa jiranitti ni mudatu. Kanaaf of eeggannoon fayyadamuun nu barbaachisa. Tokkoffaa dhadhaan wantoota akka muuzii fi ashaboo akkasumas wantoota hin malle waliin haalli itti waliin makan jira. Barbarree suphee fi biyyee wajjin kan walitti dabalamee argannoon jira. Buddeen saagaaturaa fi jeessoo waliin walitti dabalu damma sukkaara waliin kan walitti dabalamee argannoon jira. Zayita nyaataa qulqullinnaa fi sadarkaan isaa hin eeggamne dhiyeessuu qalma seeraan alaa ni baay'atu. Soorataa fi dhugaatii yeroon irra darbe gatii rakasaan dhiyeessuu irraa of eeggachuun barbaachisaadha. Nyaataa fi dhugaatii irratti gochaalee seeraan alaa mul'atan eeruunii fi saaxiluun hawaasni itti gaafatamummaa isaanii baachuu akka qabanis abbaan taayitichaa dhaameera.